akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoonni keenya fayyaadha nagaadha yaa wal jalaa banneerra warroonni bilbiltanii baaltaate haadha eebbaa jettanis warra badda jettanis nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedheera har'a nama ta'ee yaa akkana dhukkube beektu afaan amaariffaa irratti viidiyoon hojjetamee gadi lakkifameera asiin dhufuu dadhabe malee har'a namni na jalaa bade tokko na gaafachuu dhufaa jira sanni na gaafachuu dhufaa jiru piraankiin irratti hojjedha yaa tonkolii yaaddanaan jedha yaa umsinis qofa ishiisuudhumaaf keessaanis hammuudhuma qofa shannansiisuu fi fayyoon har'a dhufaa jirti naa bilbilteetti maaliif baddee jirtaa ati maaliif baddee maalas godhee yeroo baay'ee si bilbileedhaan jedheeni bilbilaaf hin ture jidduutti hin banne gargarii amma dhuftee jirti waan ta'eef ishee dhumaan piraankii irratti hojjechuuf isheenis piraankii nama goote miti nus piraankii ishii goona itti hawwaca waan ishiin nu deebiftu maal akka ishiin sababa ishee hin daawwannaa jechuudha daqiiqaa 3 boodan dhufti natti fakkaata bilbilteetti. Geessetti barri jalan dhossadhe waan ta'eef callisaasuma eeggadhaashi geessetti dooniin barri banaafi jirti callisaa waan ishiin beekoo kun jeeqila nyaata nyaadhatti geessetti tole geessetti ati immoo maal na sokkumtaasi doonii dhaqi barri baniif That's very good. Come on, Zibet. Cisne taayitaan kolfaa jira. Akkamiidha waan ta'eef dhukkube dhugaa waaqaan manuma kana dhufee umbe. Maal akka atimaa jechuudha. Hankeemmaa waan kee gudii dhugee ganaan. Maal taate dhugaa yeroo meeqa viidiyoo. Maal waan meeqa ta'e afaan amaariffaa asii hooyyee afaan funyaan jirtu dhuftee nama gaafachuun sitti cimaa. Durii badduun bayaama immoo gadi bokkaan rooba. Hundee koo yaara qo'een mucaa koo nu gaddaa kokka kukuwaati. Akkamatti qo'i maal taate isuma dhugaa. Dhaanukubee reenfa kootti dhufte miti reenfa koo wannoo gochuuf reenfa koo gannasuu dhufte. Guma baay'ee uqqattee baay'ee gurraachuuf jettee duuti. Maal gurraacha uffata namni haaluma yeroo irratti walirraa fagaata qaama wal godhu warri walitti dhiyaatu warri walirra hin jirres. Maal jechuun hankeemmoo adda ta'e kaa? Dura fayyadamu garuu darbee maal amma ta'u viidiyoo yeroo meeqa gadi lakkifame? Yoo xiqqaate barreeffamaan illee si gaafadheera bilbila immoo kaasuu diddee nuti bilbilee ture. Bilbila iyyuu kaasuu ijoollee jalaan arguu jira as afincaa barre afunyaan keenya jalaan jiru maaloo dhufte maal nama talbaallee naa bitudha beekaa wannoo jedhu naa duwwannooti maal godhu talbaa garaacha kootiif jedhee talbaa barbaadee dhabe miti ati garuu dhugaa rabbii hin taate. Amma natti qabamtee sirriitti malee. Haadha mucaati duras yeroo hundaan dhufamamma kun dhufe baga dhuftee illee naan jechuudha mana ganaa natti. Baga dhuftee jira andoo ana ta'uu kooti malee barrii si jalaan banuun ture haadha eebbaa gatiin ta'e barrii si jalaa banu. Baay'ee sitti qabame maaliif eebbaan dhukkubsattee dhufuu diddee beebbaan kuftee cabdee dhufnee. Isa cabaa illee natti illee isa cabaa. Maal hojjetameera viidiyoon afaan amaariffaan ma ilaaltaa beekoo dhukkubsatee dhufnee. Har'aan gaafa yaa reenfa of nama duuduu maal jigee leenca jigee maal tisiisni maal gooti jedhu. Baqaa madhiisi rakkasa darbee fintiin jedheeniti. Ati bicha amma fayyaa taate malee namatti hin qabanne. Namatti hin qabanne. Kakuu haadha kee argiteetta garuu ati waan ishiin gootu kaku. Mana kiimii dhaqxee kan yaadamteere. Amma mana kiminaan jetti yaa rabbii ko mana kiminaan jetti. Haadha mana kimii amsaaluu waan ijoollee nuti gatee hin deemu. Mana ciistee duutaare. Mana kimiin hin jaallattu. Suma dhugaa mana yaalammaa dhaquu qabdandee maal jechuudha.
manni yaalaa keessan fa'aa asii maal nama rakkisa deebitee wanti deddeebi'uu dandeessa wanti. Ala mana yaalaa jechuun hundi keessanuu mana yaalaa jechuudha. Mana yaalaa akkarra jira waan isaa. Bakka amma isii waan isii haa fayyisuuti sarartii aannu mana yaalaa aannu siin keessa bakka hin aariin kanaaf itti dhaqee kaardii baasee taraa qabeessa keessa. Natti qoostaa fayyoo. Asii ishee isa mashoorakaatiifti kan deemtanisi. Amma shaalota beejingi ijoolleetu deema malee xeenataa barraa riifarii fudhatte malee hin deemtu godhatte. Ahaa xeenataa keessanii sirriitti dhuguma siin geessa. Siin geessa. Nageessita? Kakuu beekoo baatamu kakuu baatamu dundubaati. Jechuun qophaa kee akka hin deemne ijoollee isaan kana aansee biratti dhiisne qophaa akka hin deemne akkuma baadheen deema isa waan rakkoo qabu. Meeqatti yaadna waan Namni dhufeef uffata ofiisaa kaardii baafata ofiisaa maal godhaa hin dadhaba bar. kaardii dhiisi biddeenu nama naa kennu dhabe. Kaan akkuma akka maal godhu. Kaardii baasina jedhu biddeenu nama naa kennu dhabe. Ollaa jedhanii funyaan ifafaan jala taa'anii ollaan dhugaa gargar deemu. Bakka soorii dhukkuba fi dabaliniiti dhiifama. Maal godhu dhuguma garuu namni nama jaallatutti qabama nama bakka kan kooti gal jedhetti malee karaa deemaatti namni hin qabamu. Sammoo nama meeqatu jiru as kunoo fooqi meeqa jira. Namni guuteera asinis nama keessa nama dhaba malee namni namuma namatti amma dhabees komatasii qaamaan si gadhiifama nama godhi baranaa aadaa ofii keessa kunkoo nagdeetu duubatti naanneera. Sammuun koo duubatti naanna'eera. Ankuusan nuruu maali dagaree waan hin hojjedhu qofi nama baay'ee waan wal jira baran. Ijoollee hordoftoota qofaan lola baay'ee irra jira. Maal tolchon? Waan baay'ee balleessee jira qaba. Kana jechuun sammuu sirrii namiti jechuudha. Wayyoo namaati. Ijoollee piraankiin irratti hojjedha jedheen piraankiin irratti hojjetaa jirti. Daawwattoota keenya. Piraankiin hojjetaa jirtaa? Si arrabsuufan ture sirriitti dhiijisiisuman ture garuu gatii jiru. Meerre piraankichi? Kuna achi barbaadila karaa televezyiinii keenya naannoo kaameraa barbaadu. Maashiin goota ergitanii girgiddaatti laxxaftee na waraabdi. Faayidii ammoo namni koo. Kaameraa girgiddaatti laxxaftee namni nama eega. Gootare. Yaa garuu waan hamaa dubbanne illee dhugumaan. Waan amaallee maal dubbattaa nuyi sun dubbachiisu garuu siree mufaan ture kakuu ijoollee beekoo faata jira sirriitti akka itti wayne malee sirraa sirrimatti itti wacaa beekoo doonii kakuu baattee dhufte. Anarka qullaa dhuftissee ganna kanaan kakuu baattee dhuftissee. Mucaasan kaa nama qabamu iddoon kaamu. Akkanitti wayne. Yeroo baay'ee koo manaa ba'uus hin danda'u. Mucaamu baadheen deeman agarree eessayyuu hin deemu mucaamu baadheen. Qomeesti ittiin kifutaa ittiin butaamee koo ijoollee itti bunnee ilaalla. Maal fakkaatti bi? Kiwiin koo citeeraa siin jedhinuun jedhaatti. Kiwiin koo yaadaan jiru jedhaatti. Sammuun koo yaadaan jiru. Maal jedhama ture tolle? Akkiin. Aykulu. Akkiin koo olaanna siinii asitti darbeera waan ta'eef badaa yaadaan jiru. Waan hin hojjedhu irraa isaanii mirkaneeffachuu danda'u. Pirankii isheen hojjetaa jirtu argitaa jirtu. Jidduu kana yaa. Isheenis pirankii waan gootu pirankii irratti goona. Garuu pirankii asumaan waa'ee pirankii haasa'u irratti pirankii margaa irratti hojjette sirriin hojjenne mana deemee haasofsiisu kan tureyyuu ani yaa gatuma dhukkubsadhee jiruuf malee yeroo kana piraankiin akkasiin hojjetamu ture soorii yaa asumaan dhiifamaa jettu dhiifama godhaaf yaa waa'ee kuwiishii waan hin hojjenneef akkasuma abbaan manaa ishii illee qaaliin namaa akka ittiin qabamne margaa koo bareedaa koo abbaa koo jechuudha. Akaakayyuu kooti dhalakka. Adaanitti caalaa margaa akaakayyuu koo akka ittiin qabanneef hayyoo keenyatti dhiifama godhii fi yaa nus pirankii irratti hojjenneerra narreeba jedheen mucaa baattee dhufte malee silaa sirrittaan sii reebaa ture pirankii irratti sii godhe. Maal mucaan lafa kaa'e maal lafatti nan harkisne ture. Ijoollee sammuu isaanii qabamu kaa. Qaanarraa waan gaarii an baranne tokko ijoollee biratti waan gadhee dubbatee naan jedhu jira miti. Kanaaf ijoolleen sammuu isaaniitti qabamanii guddatu waan ta'eef kanaaf sii jedheen kakuudhaaf haa tolu
irra dabarreerra. Galatoo. Galatooma jennaa yoo isinitti tole like share godha. Haadha eebbaati immoo du'aa godha. Du'aa godhaa fi dhuguma dhukkubsattee jirti. Nama yaalu hin qabdu, nama waa hojjetu hin qabdu. Ijoollee sadiidha. Baay'ee rakkisaadha. Fayyaa ta'anii wajjin hojjetamte nama jalaan. Ati garuu baay'ee rakkina qabda waan tokko kan mana yaalaa kun dirqama kan waan ta'e ta'u. Rakkina naan jedhu ijoollee beena fi qoy ijoollee sinirri cufnee tollolla. Baani wallolla bakka. Cufnee tollolla waan ta'eef nagaan nuuf tura. Like share godha. Ijoollee biyyeessuus hin baay'ee dhukkubsadhe. Subscribe godha dhuguma. Amma simaalaan sirra jiran dhukkubsadheeranis. Anu baay'ee dhukkubsadheera. Namni kana fakkaatu fayyaadha. Namni kana fakkaatu hin komata.